harkiyyaa isaa keessa jiraatu malee baatoo naqateeti. Bakka labaatti baase. Anta ilmaan kiyya wareega gartee jawaatee ilmi namaa tokko ittiin fayyadamee ilmaan kiyya niin baasaa niin galchaa. Egaa ati immoo woon feetee haasa'ii garuu jecha guddaan gartee immoo boodara ittiin jafa qofaan irraanfatiin. Deemichaa isin deemu nagarree yoo dubrummaa qabu akka isaanitti hin deemu. Kaalallaa dhiirri meeqaa kana duubaa eegaa dhufeera. Kana keessatti qabsoon caaltu iccitiin isin dhiyootan irra walii galtanii namni dhuftanii isinuma miitee nagee. Abdi. Zakkoon kun silaa nama furmaata godhu ta'e waan silaa karaa itti deemu inni itti guutate waan isaa. Mee maali wanni inni guutate? Ilmaan kiyya kun eegaman guyyaa meeqa obboleettii dhageessaa? Silaa ilmaan gartee obboleessaatii fi jaartii obboleessaa taate inni kun ciiseen bulu. Nama kana afaan dubbisaa beeytan malee dubbisaa waan inni guutu beeytan malee garaa isaan beeytan. Naa isiirra beekatin alaa waan takka waan yaaddanii baganii hojjetu garaan gartan. Gubbaara wala garra malee. Wanni isaa taateef inni yaa geelati himee furmaata naa godha haa. Furmaanni sakkoo harka jira obboleettii. Zakkoon furmaata naa godhu itti yaabaleetii. Zakkoo malee namni furmaata bakka sanatti haa xariiqa ilmootti baafnu mala dha'u tokko hin jiru namni tokko. guutatee jira. Wali ta'u kubbaan biraa nutti taphatu malee wanni godhu takka hin jirtu siin jedhu tanaachi maaltu jira tanaachi ilmaa kiyya bakka isa ni baasne ilmaan san garteemi abdi ilmaan san ni jira arras borus ni baafnaa mi ni baafnaa. Mee gurbaa kana irratti caqasa maal jedhan tana hogguu viidiyoo waraabee ilmaan kiyya galla keessatti jechuudha gartee Oromoo duratti. Dhiiroo ilmaan kan rabbiin gartee bifa abbaa kaatiin baateen gurbaa kun kakkanaati gurbaa kun wasaqa jechaa jechuudha ilmaan kan waraabee fuudhee. Yeroo mee duuba akka gartee inni miidiyoo si godhattiin fuudhee haara darbaa immoo akkumaan godha mee ilmaanuma kanaaf du'aa godha jechaa jiru gurbaan. Gurbaan jawaatee jedhanii san. Amma inni kun ka gurraan wanna kana dhabu jechuudha dubbiitu hin laaleessitu la. Silaa isa laaleessite. Halkan dukkanaa haasa'ee sinanoo hin gartee naaf dhaburatee akka ilmaan kiyyoo itti asi deebi'an barbaadaa jechuudha gurbaan kun. Amma furmaata siimu furmaata beekaa halliin jirtu Hai. ani obboleessa jaawate ta'u alhamdulillah rabbil alamin maaliif hin jaa mee maaliif jaa maaliif hin jaa arraan tan kani matarraa qabu maali magariisni biqilaa lafaamee ruwe ijoolleessani magariisa san waa hunda duraan ifitti aanse qaamatti obboleessa kiyya ka dhiigaa ta'u diinummaa wali qabnu foon yoon qabeenya irra wal lolle wanniin gammadeef ilmaatu tujje abbaatutu abbaa isaa fuudhee hallayya darbe duraan hallayya darbe beek ilmini fuudheeti abbaa achi hallayya hamtuu geesse beektaa yaan bakki jena dhaabi jeeni maaltu si herreennaani an abbaa kiyya bakka tanaan hin geenye bakka tanaan hin geenye jeeqadhan ani obboleessa kiyya qabeenya diinummaatu achiin nu gee malee hammeenya abdirra naan gee ilmoo dhalattu tawaan taatu hin beekne hin dhaliniif jeen kanarra qaama kiyyaa beek na quuqaa yoo narra kufe namni na ol qabu is yoo arra kufe ol qabu ana kana keessatti maaliif hin gammada maaliif hin galata rabbii kiyya yaa rabbii kiyya alhamdulillah obboleessi jawaadii ta'u wayi jallallee ta'u anillee jalladhu rabbii haa ta'u du'aa naa godhaa jira wanni niin alhamdulillah ijouf ijoollee sanas guyya tokko suuraa bira ka'e bakka isin fuutanii rooba keessa gabbaaftanii wajjin miitanii zakkoon nu harkaa jettanii atillee guyyaa san zakkoon akka shayxaana nama dhufaan nurraa eegin jenneeni an shayxaana nama haara an qabsaawa ka karaan kun hallayyan nama geessaa karaan kun bilisummaan nama geessaa nama beeku kana keessatti wanni na gammachiisu jawaatiin ijoollee sanas qabee odoo miidhin mataa irraa ciree boonsee baabaa keenya bira dhugeessa ijoolleen saltuu torra isa garaa nyaatee Lingkit dekat senang gitu. Ati salah sih gammachiisa jechuudha. Na gammachiifte. Dhugaa kee tana gammadu. Maaliif na gammachiifti? Dhageessa. Tana gammadu qaba. Akkami gammada? Obboleessi isaa amma nan tale gammadu qaba tana akka isaa. Ilma namaa nama jaalladhu malee hin amaninii jettee dha. Dhugaa kee. Hin amanan. Ilmi namaa torba jijjiirama. Dhugaa kee jaalladhu. Gurbaan kun gaafuma dura gartee wajjin deemnu sanirra hanga jechuun shakkuma osoo irraa qabuutiin gaamee osoo deemnu karaa xiqqishoo hatti hojiichi fagaanneef maan namni kun gaagartee nama kaayyoo qabu nama gartee bu'aadhaaf nama gartee waa hundaaf nu tolu jenneetiin wajjin bikkata dhufne jechuudha. Amma immoo deemee hallayyeetti nu hore waa adda isaa guuttate
خلاص قام مولدي بيقدر ما ما أكين جيتي ماليا خناتي أكيد. يجلال مر ما وعد كم الساعة خناتي أوكسي أبدي إيه؟ كافي سكودا والله اللي خيجي جبر شورا على مريه ثلاثة يتيمتي إيه أوكسي أبدي كافي سلامو إلمان كو خقابة ما يكون إلمان رباس- جواد رباس ما يا في ما رباس رباس مين يا مين Rabaas Rabaas maas gargaaru leesii baafte. أيوة zakkoon laalaansa obboleessi xiyyaati an dachiidhaa jira konteenya hayyi zakkoon dhimma isaa baheette naasi gaafii si godha dhimma isaa zakkoon bahee dhimma isaa zakkoon obboleessaatti irraa dachiisa harkate waan barbaadus harkatee dhimma bahee ما يركض harkatee waan barbaadu سن إيسا سن إيه وأنت إيسا سن تسيبه إيسا ده خدوم ما بس أكين جيتي اللي مسا. ما أكين جيتي أيه ما مجد Arra gammachuu Arra silaa ta'e gadi ijoollee maa tolchina. tolsan ilma baatii yoo garaa kasana baafte jaarama jalatti wal baatee waatti bara ilmoo namaa akkasuma silaa dhoyne kaisaa dhugu wanni nuti yaadne san nu برا كيسا باقي بس سلاجا فورا سادرتي فورا سادرتي رجعتني إيه فورا سادرتي رجعتني رويا Isin har'a jettanii guyyaa sana jeeftanii. Egaa. Isin lachuu har'aan tana. waan takka Isin lachuu har'a waan takka achii namaa ta'u. an arra ilmaan obboleessa kiyyaa Eessa? barbaadee Eessa illee nama ta'u iji tokko. narra jabaannaan ni fula kaameraa jiru dhufeen Mana jalaa sanii namaa ta'u. mana jalaa bara ammaas nu geessuuf nu barbaadu jiran nu harkatee ni Mana malee jalaa addunyaa. nurraa naftan Mana jalaa kan lafa jalaa kanaami. afur nu gatuu deemta 99 nama ta'u silaa bilbilee kan 99. Kana keessatti furmaanni maali? Tiyyaas diide teetiis hin tolle hin daliniif naaf hin dalle teetiis qabamte qabsoon caaltu qabsaa'ii baafadhu. Yaa san dabartee wa'ata irra walii galle san guuttaa takkaniin baasa takka isin haa baaftu takka isin hin baaftu. ميخي أنا مرات لمو نو فيا تقول لباب. ميقول باه وانا سوفي تجاه لباب. والمجي خاتي مين مرة لا addina dhage دقا eega ilmoon maan baasaa isiroo dika jau taate karaa ida'uu jala deemu ما سوجي با سجي تجرو بر Abadda. دقا خطي فترة دي ما تين ما كتم بافر دا جاي لا برما Diinummaan tiyya ta'anaa fi jawaatee akkasii garaa nutti hammeessiterra diinummaan hin jirtu beeku. Kana amma keessatti naa bi abdi gara wal tames deemtaa dubaadha eenyu? zakkoon naaf barsiisan abdi yoo kubbidaan jennuun kubba yoo caccabidaan jennuun caccaba yoo ka'inaan jennuun ka'a obboleessa kiyya jala an garan galu arras borus garan galuan Waan ajaa'ibaa. ilmaan obboleessa kiyya arras borus nin baasaa min nin baasaadha Bar dhageessaa Oromoo maal jette beektaa? Qorii wajjin harka kaa'an gafuu hamtuudhaa jedhan. Maaliif waan kana jedhan? Wajji gatteenye nyaannee yaa abdii guyyaa saftii galgala naa dawwal. Natti hin dawwalin yeroo biraati. دقا Maaliif? سبتي في ألدا نادولي أن دولي سيلين دي Kana keessatti wa'ada dila hamaasa wajjin galee an irra obboleettii isaatu yoo na garagaltee nama naa deebisuun se'e. dhugaadha silaa Hayyi Akka namni waan har'aan duraa. kana jecha hanqasaniif dhalaan akka ijoollee Jaartii- garanii galchee jaartii na garagalche. inni garagalchuu hin qabu silaa namni jaartii na garagalche jawaateef na gurguruu ni dagata ni dadhabaa. ميرا Na جاي gurguruun kuniif ندقي أنا أبغى يجي قال شوس Baratis isin ديبسوس نو بيقطع أنا قابت Ani تو مني haqaan isinii أوه مش أسيا ما akkana garan gaggaloon ميرا رابس ميرا amma laqa bareedaa kannaan isiniin kannan ammas waan jaan دقي سهايا kana keessatti أنا ما قابت تو haayoon مني kiyya yoo karaa dhugaa sanii na wajji qabsoo hitan haala usaala ميرا gooliinsi kanneessan neenyaan tatiyyaa laaftullaali Iyyaa- يا كمية tatiyyaa qabsoo laaftullaali feete si wajji lubbuu tiyya si tatiyyaa wajji laaftullaali كمية مجلس أنا سيدا أنا ما إسا قالوتي أنا ما إسا قالتي نياشسو يجول قابتو أمني دينيس نقبي أكسيت يجول نتماني نشفقاني مدوشا في قرشة تنمو وري واقع قرنا سماد mudooshaa مدوشا ميلا جلا أمسبارا أكان ميلا. دلك أكان دلك أنت نقولن هيا تاكجي كما كان نبي جيسي يجول رك مزكو خرقان نبيكما إني قالوا نوي بجريدين أبدا sana akkasuma nurra جرم geessan وريد hunda hunda أنا يقول نما كايو أبو جيد تيمافو في التامنة أمو إنت جيبيه أكان يجودنا هيا namoota irra geesse ata هيا dhalaa irra geesse سر جيسي qo'insa kana Iya, guddaa irraa an nama sila jiru Meesila, saa jiru. Nama meesila. gartee sila kaayyoo sana facaasutee jechuudha. Guyyaa sanii fidee isa nyaachisee nuti kun bakka ati dhiira yoo waan akkanaan tahammilane waan akkam tahammilate duuba arra fidee duuba inni wanni fidee Anta amma dhalaa nuufatu. tahammilanne, Wanni anta- mismaara kam namni inni haammalata ta'u anta dhalaan hin dandeenya mismaara mudooshaa asi sidaadha kam namni haammalata sibiilaan bara Akkamitti? akkana Akkamitti qabdeela haammalata? mismaarri hamaan gawaan ijoollee isaa yatte qaama kana kajjisan agarreet mismaarri hamaan kanuma si dhukkubsee gartee ka duraan kaameeraa duran taa'u abaddan ijoollee tanaan qaan baasuu jettee deemu jirtu san arra Arra kaameraa arra duratti fide baasa kanaan arra kaameraa dura na baase Mismaarri arra hamaan baasa gaa mismaarri hamaan mismaarri kan bakka dhaameeti wallaanamtu wallaan sarkattus yaa qofa walii gallu zakkoo bakka sana Mismaarri hamaan walii irraa ja'u hin jirtu walii baabaa irraa ja'u hin keenyaan jirtu fadheettee ijoollee irra baabaa kan isin ni agarsiifna gaa qabsaayituma yaa ikiraam teenya yaa ikiraam teenya duraanii na gurbaan kun agarta gaa kan baafne duraan gurbaa kana filattee namarraa sin fuune muka jalaa sin fuune wanni inni tana haasa'u sana ilaala. maayye baate alamarratti arra baatee irra baate alamarratti mana afamaa ka isin geessisan irra
boksii dhoyitanii irraa baate fayyite Laadana jira. qabsoon irra isinirra. Ani Laadana jira. gaafa isin tokko baaftan ani qacarraan gartee irra namuute fedhu xiqqaataa fedhu guddaataa qabsaa'een hin baase. Ni baafnaa kam jee. Hayyee baasaatuma. Ana ibiddan nageessi boollatti karaan bareedatanii boollan nan oofina. Niin beeka akka obboleessa kiyyaa wajjin diinana godhu jirtan niin beeka. Diinni guddaan obboleessa kiyyan san daran buutiin afaan jalaa isin. Maaliif kana jaa? Isin sadeen kana. Maaliif kana jaa? Maaliif kana jaa? Walif baa jirra. Walif bahaa jirra. Walif buusa walif baana. Bara maa'u Walif buuchee baana. na yaamte. Walif Akkuma baana. buuchee gartee kaameeratti himatte sanitti buuchee kophan na yaamte. Anuma leencoo jallaa kana goggogaa kana gartee Bal'aat ilmaatu waan yaadu. takka qabu beeku. Dhagaye. Ilmaatu yaadu. Duuba goolii kam naquu dandeessaa? Qabsoon kanaa miti. Na dhagaye Goolii tokko. kam naquu dandeessaa? Sammuu Ni dhagaa qabaachuu. mara Silaa dhagaa. qabsoon kana taate Sammuu qabaachuu. jaarsa keessanii fi Ammoo asiif inni milmee qara qabneen si tuqee jira ammoo. eenyu Karaa isaa wal Ani waan tajjita. takka na tooyine. Yaa fi nyaata Tuqee qaba. jira Ani ammoo. maatu na aarsu jira abdii ilmoo san alatti halkan sa'a malee gabbaasu san siiti inni na kaa'intanii na duubaa baasuu saniin na aarsu jira. na wal taatan faana Inni na balleeffatan haasa'in hojii harka keessaa qabdaa isin sadeen. faana balleeffatan haasa'in sossobaan madaan fayyiftu abadan Yaa boo. kana keessatti silaa wajji jiraachuu baatte Hey. guyyaa sanii zakko bara kana si jiranii fi irraa qabnaan jedhu. Qubaan qabu gaa waan takka irraa. Quba qabaachuu Waan takka irraa quba jettee qabu. fudhatudha. Kana keessatti hayni jiru hayni ni qallata malee hin citu abadan. Inni zakkoota. Baga diinni ofirraa eegu san daran diinni ofirraa eegin baga ifanaa beeku. Maaliif kana jaa? Hojii jiran irraa maali? Maaliif kana jaa? Anarra dukkana isa ciqee isaan jedhu. Abdii muriinis hin jaalillee. Mee dhagaye. Baay'ee Ilma. Abdii murii. Jaqas qabsoo zakko. qabsoo bultis diideemi. Kan itti bargaafadhu sun hin barbaadan. Zakko jaqas. Qabsoon qabsoo. Qabsoon qabsoodhaa. Mana Aha. silaataniin gartee deemee itti gabbee dhokodhee galgala giseen gaddaa lambaallee taatu shidadhee wajji gachiisu ittiin dhiyaatiin yoo isin bargaafatte nan bargaafatte jedhe. Takka jee Jeetala. talammadaa obboleessa kee ijaartii obboleessa kee yaa miidhin jennaani gabbaasee miidhi. Dheengadde as keessatti Hayee. ani diinni kiyya isin sadeen wanni hin jiruuf hammeenyi biraan seenaa. Kaayoon ani isinii wajjin walii galee na amanaa isinii na amanaa jee isin kanneessanii ana garagaltanii ana miidhan. Hayee. Ani nama miidhamuu miti. Miidhaa oduu taate biyya tana keessatti humnaa fi ayiliis siyaasaas namni furmaata irra beeku hin jiru. Dhugaa keetti. Dhageessee? Abbaa jibban Isin haqa alli jibban dhugaa ayili keetti. Ajabame murtaa kan Abbaa taasisan. jibban haqa jibban haqa Laa. jirus himaa. Murtaan kan inni. Akka furootus ilmoorra dubbiitu abbaa fakkaataa itti Oromoon. Silaa arraan kana guyyaa akkasitti hicciti walii galtanii namni tansan irra wanni hamaan jiru. Dukkantiin isa deemee hin jiru suni mana ana dukkaneessan jaartii baaftanii. Tamam obboleessa kiyyaa garaa waliin dukkaneessan kana keessatti isin sadee walii galtanii hiccitiin irraa gootan san abadan hawaan takka irraa haasoftan. Silaa lubbuun harka namaa jiraatte jawaata furmaateen Mee jecha tokko qofa. Dhageessaa haatee bareeddi jennaan karaa 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 dhufti. jirti jedhamee ni gartaa jedhama. Inshaallah ni agarra. Waliif garra. Wanni itti wal agarru Waliif garra. ijoollee san qabsooytaniituma baasuurra wal agarra. Waliif garra waliif garra. Wal garra, Inshaallah wal garra. inshaallah. Yaada Ilmaatu biite. qabsaa jawaadee wanni ittiin baafate